Shamaa harka fuunee kabajamtoonnii fi waaqeffattoonni maatii keenyaa kan hundi keessaniyyuu nagaa keenya irraa galata waaqayyo. Har'a damoo bakki namitti argamu mana namaatti kan argama. Balbala alaana jalaa bananii daa'imtiin bu'aa jirti. Sababa saniif ol deebi'an. Su'aanan immoo kuntaala afadhee toon kun jedhee lafa taa'e ka. Irratti firaakii hojjetadha jedhee jechuudha. Mee maal jetti mee yoo nama fakkeenyaaf duraan illee mana seene jedha. Garuu ammoo har'ammoo ala qucci jedhee taa'ee jira. Maal jetti mee maaliif ala teessee naan jetti moo asumatti buna alatti buna aluma kanatti buna naa dhaabdi moo maal jetti ilaalla. Mee ala mana haasaa garuu daa'ima ishee wajjin natti fakkaate maal beekan garuu mee waan isheen haasoftu walumaan ilaalla. Akka boosuman ta'amaa kuni manaa miti. Maal balbala nu jalaa bantee mee gaggaba fiiddee gara manaa ol deebite. Warri daa'ima qabdan daa'ima keessa sobattu nun qabnu fuugaa aluma kana teenya rakkoo hin qabu. Iseen boosu ta'a. Dhugaasuman ta'a maal ta'a maal asoon ta'a. Bakka bu'uun amala wayiitu hin qabu. Asuman taa'ee kootta asuma taa'ee yoo taa'uu barbaadde. Buna nu babbu. Maal laa godhe buna sa'aatii kana dhugee reefuma nu geesse maal coggaara nu laxxaxame. Haala rakkoon qabu bare. Rakkoon qabu kootti taa'e. Haala rakkoon qabu maal. Naguma jirta kaa. Naguma galata rabbi. Jira si jala illee qaba. Maal kana jala kaatare dura ala jeche. Alillee suma bira lafa taa'ure maal goonaa. Inni reeffanna moo kotteeffanna ree? Maal reeffadhi saawwa nama. Aluma bataa illee rakkaataa Nila seenaa naan didan mana minjatii kan nuni. Minja seenaa kanaaf rakkoon qabu maal ta'a mana nagaa seenanii ba'anii maaliif mana seenetti daabboo akka fidee dhufa rakkoon qabu. Daabboo irraan immoo ajaan qabdu mana seentee buna dhugdee haasofnee baattee. Dubbii gabaabaa taane garuu mana seenuu hin barbaanne beekta aareen dhufe maaltu si aarsa. Kaleecha nama biyya nas galisa biraazariin jala jedhe natti ka'usee ta'a. Maaliif sitti kaaree maazoo akka balbala dhuftee ho'i. Tole baaraa keetii reemni immoo sakkataa taare. Isaan hin beeku dhugaa rabbi baay'ee natti ka'e jechuudha. Mana maal taaree mana ishee isaanii tan naqee hin jedheen jennaanii gisuma hundaati balbala cufteetu murtii ta'ii. Teechuu gadi naan hin jedhu seeta. Har'a. Ati immoo maal deebistee roobee marsii? Jennaan nuti hangafa keetii moo situ hangafa kootii bakka barbaade yoo deeme maaltu si galcheessa. Asii maddii kan nata qotaataru anasi qotaataru qaba. Alumata hangafa keetii qotaataru hin qabdu naraan jedhe. Akkam akkana naan jettaa yoo jedhu muufatee hin ba'u seeta. Muufatee ba'ee hagabu bilayyuu naan hin nyaatu. Inni amma bakka silachuu walitti as naraarsaa innis balleessaa qaba. Akkasuma siin jechuun qabu jala immoo daa'imti waan maalitti dubbatti waan ta'eef inni daa'ima ati hangafsaati inni waan daa'ima ta'eef daa'imti xiqqoo hinna bartee fi kan inni hin banne garagara waan ta'eef kanaafuu yoo ati immoo jalaa dhaga'uu qabdu. Lakkii fagoo hin deemne asuma hin deemne waan nama uffachiisu illee hin qabu koodee kiyyaa maal rakkatteetii waan nuti dhabde moo waan nyaattu kanaafuu waan nyaadhabde waan nuti dhabde aarii kun waan nama aarsuu qabu jettee amalumaan qabda jechuudha. Nadidee duraan misaa irratti illee hin galaa ture har'a bunalee daffisee misaa qopheessee hin dhufne nama. Dhufuu dide deebuu dide tiris jedhee tanaan biraa ba'ee kaawwan akka dhaabaa gargara inni isaa gara waan ta'eef galgala jutee galee bakka siisii naariin hin jedhaani. Garuu ana doona biraa deemee galee dasna jedha. Karan galchini.
Kophaa keessa bakka maal godhee mana tokko tattaaraan an maaliif jaalala muti sammuu kennu tattaara sila ta'eefu wanni mana tokko tattaaruuf hin jiru qaagan namoonni akkana jedhuufi yookaan namni dogongoraan karaarraa balleessaa kanaafiyyuu yoo ololeen yookaan karaatti deebi'uu qabdii jedheeti malee badiisa keetiif miti kasii lolu jechuudha. Obboleessa keetiisitti abbaan manaa keetii tokko badiisa keetiif akka ati karaarraan bannee fi si gorsaa siin lola malee waan biraa siin lolu akka ati aartuu miti. Inni yookaan gidee saniif aaree dubbachuun isaa kun namni tokko aaree dubbachuu waanuma jiru waan ta'eef ati immoo gosa inni dhufee tokko qulfii dhabee ala taa'aa turuu danda'a. Ara qulfiin qabaa qulfiin lachuu kophaa kophaatti qabna waliin eenyu ani immoo waan nyaatus waan nutis waan biichii lafa godhee fi biraa ba'e qaba. Wannoodha fa'aa namni tokko mee mana banatee ol seenutti iyyuu hin dabbara. Mana bantee oo itti tola haadha bira baratee waan ta'eef daa'imti kun haadha biraa immoo amma haadha isaatii miti obboleettii isaatti cuftee yoo deemte isatti hin tolu. Inni immoo akka haadha ofiitti ilaaluu danda'a. Kanaadha maabarri natti cuftee deemte jedhee haaruu danda'a. Siin jedhaaf immoo kanaaf haaruu hin dandeessu. Itti uffachuu hin dandeessu. Daa'ima sii gadiititti siin jedha odoo hangafa keetu ta'e gorsaan deebisuu qabda malee itti haaruu hin qabdu. Siin jedhaan immoo waan sitti mufecha. Kanaafuu balleessituu si'ii tara dhiibii jedha jechuudha. Balleessituu osoo hin taane balleessitee osoo siin jechuu hin taane daa'ima sii gadiiti waan ta'eef daa'imti akkuma argitetti dubbachuu dandeessi jechuudha. Haga heerni galuuf jechuudha. Amma maaliif wanti tokko sitti dhagahamuu danda'a. Kaa'in nama haadha biraa si galu isaatu caalchifatee amma immoo wanti tokko haala xiyya taatee barree cuftee deemti waanuma xiqqoo boleetii xiyya taateef jechuu danda'a. Kanaaf immoo aarii saniiti akka inni gammadu gochuu qabda malee akka inni aaroo gootee innis sirraa galuu danda'a. Ati immoo kophaa kee taa'uutu nama wajjin taa'uu si leellisin jedha. Maaliif see kophaa kee halkan iyyuu hirribni sin qabu jechuudha mana san keessatti. Oddoo fakkeenya kan danda'an kana bichaadha. Mana kana keessa bulee namni kophaa kee danda'an bulee jechuudha. Maaliif see suursii jedha si dabbara jechuudha. Namni si biraa haa ta'uu fi namni si biraa haa ta'u ni qixxee waanuma fe'eeyyuu haa ta'ee si jedha. Fudhadhee maqaa waan hundumaayyuu gorsa hundayyuu fudhate jedhe ani garuu maala siin jedha inni naan hin jenne ani garuu waanuma ati haasoftu laalumaaf mee hagam biraan Rakkina irratti jechuu keetii jechuudha miti ree. eeyyan akkasitti Haa ta'u gaa jettee illee ani biraan keessatti hojjechuu barbaade sanani wal lolaa isiniin hin jedhuufiin akkas waliin lollee faani isiin jedhe namni hin beekne sirraa baratta jechuudha faani. Biraan keessa rakkoon qabu jechuudha. Immoo ulasoo ta'e nam daa'imti namaa gadii tokko waan nama aarsu tokko namaan jette namni jabaanuyyuu kan hin beekne kan saaba hin qabne tokko waan barbaachisan jechuudha. Waan isiin jedhu isaan immoo ati jechuudha waan badaa yoo namni isiin jedhe waan badaa sana achi tuffattee badaa malee yoo qabattee ati maaf akkana taate maaliif akkana jetteen namni sun walitti bu'aa. Ishii galatoomii akkasii isiniin jechuu jaalannaa manaa illee namni wayii boo'aa jira haati nu biraa ka'uu hedduu jedha akka nagaarra nu tura jilaan firaankii irratti hojjechuu barbaadeetuma sira amansiisuu barbaadani ishiin garuu homaa hin dubbanne isiniin jenna viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dageetina yoo isinitti tole laayikii sheerii koomentii nu godhaa galatoomaa guddaa isiniin jedha nagaarra nu tura. Ulfaadhaa galatoomaa jiraadha.